ogeeyyiiwwan aartii Itoophiyaa, Oromiyaa, Afrikaa keessatti qooda fudhatan hedduu isaaniitiif beekamtii kennee jira. Isaan keessaa aadaa, shubbisa, sirboota saba Silxeetiin daran kan beekamu Muhammad Guyyaadha beekamtii fudhatee jira. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa isa waliin turtii taasisna. ማሜ እንኳን ደስ ያለ እንኳን አብሮ ደስ ያለን ብያለሁ። በኦዳ አዋርድ ዛሬ ለሰራው ስራ እውቅና ተሰጥቷልና እንደምን ፈጠረብህ? በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ኦዳ የሚለው ቃል በስልጤ ብሔረሰብ ሽማግሌዎች የራጋ ማጋ የሚባል የዳኝነት ስርዓት አለና ኦዳ ማለት ባየን ገመዴ ጅራ jechi odaa jedhu hiikaa guddaa qaba. Saba Silxee biratti sirna raagaa maagaatiin abbootiin jala taa'ee bakki sirna araaraa itti gaggeessu odaadha. Odaan badhaafamuu kiyyattis baay'ee gammadeera. Silxeena Oromoo እንደ አንድ ቤተሰብ ነው የኖረው ድሮም። Silxee fi Oromoon akka maatii tokkootti kan jiraatan magaalota Oromiyaa keessatti baay'inaan uummanni Silxee jira. አወየ ወየ 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 ዳዶ አወየ 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 ዳዶ አወየ ወየ 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 አወየ 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 ዳዶ